Akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share, like, comment, subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya har'a deebinee dhufneerra mata duree gaggabaabduu lama jechuudha qabaachuudha. Mata dureen jalqabaa waa'ee gaddaati. Mata dureen lammaffaan immoo wal dhabdee mootummaa federaalaa fi TPLF irratti kan dubbatu ta'a. Mata duree jalqabaati irratti waanuma gabaabduu kan dubbadhuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu, waan baay'ee garaa nama nyaatu. Naannoo kibbaa jechuudha. Godina Goofaatti jechuudha. Sigigaachuu lafaatiin jechuudha. Namoota baay'een dhumanii jiranii dhumaatii guddatu ta'e jechuudha. Kanaan wal qabatee jechuudha. Maatii isaaniitiin warra hafanii fi Rabbiin sabrii isinii haa kennuudha. Kuni balaa uumamaan dhufuudha jechuudha. Balaa uumamaan dhufu homaa gochuu hin danda'amu. Balaa itti yaadee namatti dhufu miti. Balaa tasa dhufuudha. Balaa itti yaadanii dhufu hin eeggatanii balaa tasa dhufu immoo eeggachuun hin danda'amu waan ta'eedhaa fi kanaan Rabbiin obsa ofii isinii haa kennu jechuun alatti waan jennu hin qabnu jechuudha. Akkuma beekamu namoonni adda addaa deemanii iddoo sanitti jechuudha. Maatii san fira san bira deemanii obsisiisaa jiranii. Akkuma beekamu ministeerri muummee Itoophiyaallee jechuudha. Yoonni kana dhaqee jira. Amma dhaqee maatii kana daawwatee jira jechuudha. Walumaa galatti jechuudha akka biyyaatti illee labsiin gaddaa labsamee jira guyyaa 3 fi guyyaa Qidaamee dabre irraa eegalee jechuudha. Guyyaa lammaffaadha. Amma wiixata boruutitti kan turu jechuudha. Labsiin akka biyyaatti walii gala jechuudha. Labsiin gaddaa kun kan labsame. Kanaaf jechuudha namoonni adda addaallee deeggarsa godhaa jiranii. Deeggarsi kunillee dhugaa jabaatee itti fufuu qaba. Namni haalli mi'ateef namni harkidhee gahee hunduu jechuudha bira dhaabbachuu qaban jedha. Keessumattuu jechuudha uummanni Gaamoo bira dhaabbachuu qaba. Oromoon jechuudha tokkummaadhaan uummata Gaamoo kana bira dhaabbachuu qaba jechuudha. Ollaadha waan ta'eef akka amantiitti illee haqa nurraa qabu jechuudha. Ollatu haqa namarraa qaba waan ta'eedhaaf jechuudha. Isa kana biyyoonni adda addaallee intarnaashinaaliillee jechuudha hunnu argatee beekamtii argatee jira. Fakkeenyaaf amma Arab Imireetii jechuudha deeggarsa gochaa fi jirti jechuudha. Mata duree lammaffaatti yoo dabarru mata dureen lammaffaa wal dhabdee mootummaa federaalaa fi TPLFidha. Wal dhabdeen kun kan inni ka'e maalirraa ka jedhu tokko tokkoon kan irratti dubbannu ta'a. Wal dhabdeen kun gara wal waraanaatti ni ce'a moo hin ce'u waan jedhullee irraa dubbadhaa. Garuu isin immoo jidduun jechuudha subscribe, like, comment gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Jalqaba irratti kan isaan irratti wal dhaban jechuudha. Akkuma beekamu kanaan duratti TPLF jechuudha akka paartiitti deebi'ee ijaaramuu qaba. Boordiin filannoo beekamtii naa kennuu qaba jedhee kanaan duratti jechuudha iyyannoo galfatee jira. Madda wal dhabdee kan ta'e jechuudha mootummaan federaalaa akka haaraatti galmaa'uu qabda kan jedhu yoo ta'u TPLF immoo lakkii akka haaraatitti hin galmaa'u beekamtii dura narraa fudhatamte santu deebi'ee naa kennama waan jedhudha. Kanumarraa ka'ee jechuudha waan tokko tokko haga ibsa walitti baasuutitti haga olii deebisuutitti ga'amee jira jechuudha. Kanaan dura akkuma beektan jechuudha muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad maal jedhee TPLF osoo beekamtiin argatin humnaan itti deemee yaa'ii kana immoo yookaan konferansii kana hin geggeessa taanaan deebinee gara lolaatti kan gallu ta'a waan jedhu kaasee jira. Isa kanaaf immoo Dabratsiyoon deebii waan deebise fakkaataa deebii kanaan maal jedhee wanti gara lolaatti nu galchu tokkollee hin jiru. Sababiin gara lolaatti nu galchu illee hin jiru. Osoo wanti gara lolaatti nu galchu ka jiraatu iyyuu ta'ee waliigaltee Piiktooriyaatiin deebinee furra malee
gara lolaatti wanti nu galchuu hin jiru. Kanaafi ammallee taanaan ni eegganna jechuudha. Bulii 15tti ni eegganna kan jedhudha. Yoo ta'uu baate immoo konferansii kana ni goona waan jedhu fakkaata. Akka itti waan itti deemuu dan fakkaata jechuudha. Kanaan wal qabatee wanti deemaa jiru wanti kun akka kanaa yoo deeme gara waraanaatti ni seenan moo hin seenani waan jedhu analaayisii mataa kiyyaa jechuudha. Xiinxalla mataa kiyyaa isinii kenna. Ani akka kootitti gara lolaatti gonkumaayyuu seenuu hin danda'an jedhee yaada. Sababa gara lolaatti akka isaan hin seenne isaan taasisantu jira jechuudha. Tokkoffaratti gara TPLF gaafa laallu TPLF yeroo ammaatti humna dhabee jira. Humna baay'ee hin qabu. Gara lolaatillee, gara humnaatillee, gara namaatillee, gara loojistikiillee, gara hundaanuu jechuudha. Humna hin qabu jechuudha. Sababa kanaan gara lolaatti seenuu hin danda'u. Inni lammaffaan immoo uummanni Tigraay amma bu'aa lolaa argee jira. Lolaan booda immoo akka deebi'anii ammallee araaruma ta'ullee immoo argee jira. Kanaaf uummanni Tigraay immoo gara lolaatti deebi'anii waan seenuuf natti hin fakkaatu. Kan biraa immoo intarnaashinaali biyyoonni gurguddaan kunillee ammaan booda waan lola kana deeggaran hin fakkaata waan ta'eef gara Tigraay kanaa. Kanaafuu gara Tigraayin gara carraan gara deebi'anii gara lolaa seenuu baay'ee dhiphaadha jechuudha. Kan biraa immoo gara mootummaa federaalaatiin jechuudha. Mootummaa federaallee yoo ilaallu amma kallattii adda addaatiin diina adda addaatu jira jechuudha. Karaa Amaaraatiin yoo ilaalte lola guddattu deemaa jira jechuudha. Ammallee deebi'ee wal dhabdeen Eertiraa wajjin jirullee kanuma fakkaata. Somaaliyaa wajjinillee kanuma fakkaata. Kanaafuu mootummaan federaallee akkuma isteetitti jechuudha jabummaa ofii agarsiisuuf malee Tigraayin wajjin deebi'ee lola keessa seena waan jedhu hin qabu gonkumaa jechuudha. Maaliif mootummaadha jabummaa agarsiisuu waanuma jiru jechuudha. Kanaaf malee ani gara lolaatti deebi'anii hin seenan waan jedhu qabu. Garuu dogoggorumaan jechuudha. Dogoggorumaan uumamee gara lolaatti seenan taananii amma waan addaatti uumama jechuudha. Gaanfa Afrikaa kun hin mancaa lola hamatu uumama. Maaliif akkuma agartan akka jirutti jechuudha. Eertiraan lola keessa Eertiraa wajjin lola keessa jirama. Somaaliyaa wajjin akka kana Amaara wajjin akka kana Oromiyaa keessatti illee akka tokko nageenyi jiru. Kanaaf walumaa galatti gaanfa Afrikaa Itoophiyaa irra dabalee jechuudha. Gaanfa Afrikaa kun amma sadarkaa manca'utti waan jedhu ilaalaa. Kanaafuu namni kamiyyuu lolan jajjabeessu inni araaramu jenneetumaan jala buunee immoo waan isaan irra gaan kan isinii gabaasnu ta'a. Subscribe, like, share, comment gochuu immoo hin dagatinaa isiniin jedha. Galatoomaa ulfaadha.